ganama fuula FB isaa irratti barreesse qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Oromoo jalqaba wallootti uffuree minilik harmaa fi harka numuree Haayila Sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate darbiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee dhiibbiin sirna naftanyaa nutti galchee. Artisti Caalaa Daggafaa barruu isaa akkana jechuudhaan eegala. Harree ganama baddee galgala kurkuriin hin argu. Oromoon bara baay'eef wareegama guddaa kanfale. Sababni rakkoo keessa isaatiif injifannoo isaa diinatti kennaa ture. Dubbiin dura baddee waggaa 2 dura qabsoo lubbuu nama 5,000 olii itti gabbarre xumura injifannoo geenye. Sirna sana yeroo biliqsuuf geenyutti dogoggora hayyoonnii fi dhaabbileen Oromoo uumaniin qabsoon sirna kaleessa ittiin mormaa turre harkatti kufe. Kan nama aarsu garuu beekaaf wallaalaan osoo hin hafin iyyanii wal iyyisiisanii sirnuma kaleessa nu ajjeesaa ture. Oromoon deeggarsa isaa agarsiisaa ture. Yaa saba kiyya, maaliif waan dabre irraa barachuu dadhabne? Maaliif saba abaaramaa of taasifne? Amma yoomitti diinni dabaree nurratti wal jijjiirti? Deebii isaa isinumaaf dhiisa. Ammatti garuu mootummaa kana kan deeggaraa jiru yoo jiraate diina keenya kaleessa kallattii fi alkallattiin wayyaanee faanaa hojjetaa turee fi kan Oromoof naatoo hin qabneedha. Yeroo nuti mootummaan kun ilma abbaa gadaa miti, gochi isaas duudhaa abbaa gadaa hin qabu, sirna dulloome tiksuun ofirratti jigsuudha jennee mormaa turre. Namoonni nutti mufattan baay'eedha. Uummanni keenya miiraan dafee waa deeggara, garaa laafa. Yoo namatti gadde illee dafeetu namaaf dhiisa. Garaa qulqulluun dhiifama namaaf godha. Warri garaan bofaa garuu ummata kana harkaa nyaatee dhugee bara dabarfateetu qoree dhoqqee keessaa itti taata. Yaa Oromoo, hambaa wayyaanee fi ilmaan nafxanyaatiif dhiifama hin godhina. Gaarii fakkaateetu dhadhaan wayyaa balleessa. Qabsoo keenya bifa isaa duraa irraa adda ta'een itti fufuu qabna. Warri amma mootummaa kana deeggaraa jirtan gara keessan guuttachuufis haa ta'u jibbiinsa ummata Oromoof qabdaniifis haa ta'u isiniifuu dhiifamni hin barbaachisu. Kan akka keessaniifuu qabsoo keenya miliqsaa ture. Yoo garaan isin aare gara ummataatti deebi'aatii gahee keessan bahadhaa. Garuu akka durii Oromoon isin abdatee imaanaa isinitti hin kennatu. Hammam yoo jabaatellee sibiilluu ibiddaan baqa. Qabsoo hidhatu qofatu imimmaan nurraa haqa. Kan barreesse Artisti Caalaa Daggafaa, kan isiniif dhiyeesse Annasri Abu Haniif.